Galgalcha Abubakar Muusaa fi gumaata guddina afaaniif artii Oromoo kutaa tokkoffaa. Barreessaan Nuuraan Misbaa, seenessaan Shambakii Ahmad. Ichi dhiyaadhaan afeerraa keenya. Dandeettii kennaa uumamaa fi beekumsa barataniin saba isaaniitiif waan hojjetaniin yookaan hulaalaa fi rakkina sabaa furuuf tattaaffii godhanii fi wareegama kafalaniin seenaa qabsoo sabaa keessatti hayyoonni boqonnaa miidhagaa qaban qooda gumaachanii wal caalanillee yeroo fi naannoo mara keessaa hin dhabaman. Waan nama hunda biratti dinqisiifatamaa ta'e hojjechuun hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fidaniin hayyoonni hiriyoota isaanii caalaa akka urjii bakkalchaatti ifanii mul'atan. Muraasa tahanillee dabree yeroof bakkaan daangeffamuun akka carraadhaa uumamu. Hayyoonni waan hojjetaniin bu'uureessaniin yookaan xurree baasaniin hawaasa keessatti jijjiirama addaa fidan kunniin eenyummaan isaanii baraa baratti hanga'a. Eega addunyaa irraa deemanii boodaas iddoo isaan hin jirretti hujii fi habaqaalli dhaaban hidda godhatee lalisaa deema. Hayyummaa fi gootummaan isaaniitiis habajaaf jaalala dheerinni yeroo hin dagachiifnee ni yaadatamu. Maqaaf yaadannoon isaaniitis dhalootaa dhalootatti tarkaanfata. Hayyoonni haala kanaan dinqisiifataman akkuma kan sabaaf sablammoota biroo kan Oromootiis qaaliidha. Haala kanaan afaan artii fi aadaa Oromoo kan diinni dhabamsiisuuf ijibbaataa ture dandeettii fi kutannoon dura dhaabbatee afaan Oromoo afaan akka barbaachisummaa isatti ittiin gargaaramuu danda'u tahuu hojiin agarsiisuun aadaa fi artii Oromootiif bu'uura hin diigamne dhaabuudhaan seenaa qabsoo guddina aadaa fi afaan Oromoo keessatti namni maqaan isaa qalama dahabaatiin barreeffamu Abubakar Muusaati. Abubakar abbaa isaa Muusaa Wadaayii fi haadha isaa Faaxumaa Haaji Alii gidduu bara 1942 baha Oromiyaa ona afran qalloo oborraa ganda leelee gabaatti dhalate. Abubakar Muusaa akkuma uf bareen barnoota amantaaf hawaasa keessa sossoo'uu eegale. Barnoota amantaa baratuun cinatti aadaaf hooda heeraaf seera manguddoonni ittiin hojjetanii fi hawaasan geggeessan qorachuudhaan baratee qarame. Haala kanaan afaanii fi seenaa biratti maayimaaha, sheekoo, mirrigaa, geerarsa, hibboo fi kan kana fakkaatan qoma guuttate. Odoo haala kanaan waan dhagahe hundaa sammuutti galmeeffachaa jiru toora bara 1959 magaalaa Dirree Dhawaatti gale. Seenaa fi gumaata guddina afaaniif artii Oromoof Abubakar Muusaa gumaacha kutaa tokkoffaa hanumaan goolabee kutaa lammaffaan hanga walitti deebinutti nagaannaaf turaa hansiniin juuqaan Shambakii Ahmadi.